godhun tuntu kun qonqootanarra sirriitti wayi namni argu jira kayatiin mee waan edda bulisan naqadhee nyaadha amma masee dhufe bar salaatuuf nyaatti gargaaruu dhufe bar Ijumati yang turun asri azan saya udah tak ijumati yang mau kami saya kutte cerita kayak di mana feratul cumi saya kutte cerita kongkos ganang goda wame kan nafatama suwan tak insan guys عشرين دبرت يا عشرين زرعة ايه الله أكبر الله أكبر الله أكبر Wai amman tana awa godhun tuntu kun qonqootanarra sirriitti wayi namni argu jira kayatiin mee waan edda bulisan naqadhee nyaadha السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله يا راكي يا ساعتي لما بوتها في يا ونمنس رفض جرا كليس إرابنيا نيا كمتين أول جساتي كنا ميا وسومنا كنا كمتين أول جوف دو جرا لكي والسيني وانيا توا بربادك مالي وما أولان دند أولون دند
Tokkicha kana waan fuula maal qadaa kabalaa mee kana tokkicha nyaadhee kabalaa. Nyaadheeti. Kabulee kana nyaadheeti. Kabulee kana nyaadheeti wayii harkaan ni dhugumaan. Booda waan biroo isaaniifis godha barbaada. Maala sii goota. Hai, afteraan godhu jira maala sii goota. Amma masa'ee dhufee bara salaatuuf nyaata si gargaaruu dhufee bara. Hai, si gargaaruuf hin dhufee. Har'a maaltu sanaan dhufee na gargaarte himte kana gargaartee beekti maal jechuu keetti si gargaaruuf hin dhufee. Hiika jibaa waan dhufteef hime haa dhuguma sanii hime waanuma as seenteef sanii. Laala akkasii miti ala gabba'uu deema bara yoo ala barbaadde dheetti waan alarraa si bitee fiduun qabda. Lakki hin qabu waan dhufteef garuu ni himta takka as seenteen beektu har'a maaliif akka as seente ni himta. Erga waan si bituun qabaanne kaa yaalaayyee kanaas. Wayi eessumaan dhufee animaa nyaachuu jiru. Mudhiin na jettee mee silaa naqaanyee seeme akkasiin na arge. Barreeffama isa haanis bagaan shawwadudha. Osoo nyaachuu jiru silaa inni na dhufaasitti. Eessumaan na dura seenutti. Garaa kiyyaa dharatti masee kutate. Furee barbaaa soomatti olee waa soomatti hin oolle waa nyaadhee nyaanne yaa niyyaa balleesse. Egaa waan nyaadhu dhabee waan dhuguun dhabu. Wayii maal mara dhiiroo hoteelli illee jiru as keessa. Kun dhiiraa dhalaa miti inni sa'a kanaan maaltu as keessa isa naqe bakka isa wooma barbaadachuu deemu malee wooma nyaata hin barbaadatu deemu sa'a kanaan maal dhufe ammas akkasi fiigaa suuta ijaarseen wooma nyaachuu deema inni isarratti sooma nan qabu. Wayii irratti hin beekee gartee isumaa nyaachuu deemu irratti beeke. Yeroo inni wayina irratti beeke. Zerri fadhu so wayina arke nan arke. Sila na arke maal godhu jirta naan jaayine sun hin dhufa. Dafeetiin nyaadhee hararraa kaasa. Ammaa kan ittiin dhufeenya. Wayii osoo hirribuma sanii ka'uu baadhee wanti dhufa. Mamaan naan jetti dhiiroo akkasitti dhokadhee kushiinaa seennee fiigichaan na ariite. Wayii waan naan jetti ilaala dhiiroo. Hai, boo kushiinaa maaliif dhufte tisa? Dubbiin teenaaf hin galle maaliif dhufte mee naa himi? Kushiinaa? Maal godhuu dhufte kushiinaa keessa? Saasanii. Kushiinaa waa si bituu dhufe hin jenne. Lakkii. Sanii miti lakkii. Waan dhufteef mee dhuguma sanii? Anima? Uuma dhufteef sanii mee gijibini? Lakkii uumaaf hin dhufne wama si bituu dhufe masi gargaaruufaa dhufe malee uumaaf hin dhufne lakkii. Darsatti walii karaa gootuutu ribaa na kaasee bara nan hin gargaara dheetuma dhufe. Haa anuma gargaaruuf dhufte gaa kijiba keetii miti gaa. Maal kijibaan takkuun kijibuun nan beeku? Si amanuu gaa. Takka illee naa malee. Duuba maal akkasitti ututuba dheessitee akkasi seente suuteettee ututubatti akkaneettee seentee bara. Nama hirribaan kaasu dheeti gaatuu kakka gootee hirribaan gaafteeme. Nama hirribaan kaasu jetteeti. Dhugaan booda gaanii mul'atti amma akka kijibtuus. Fayi amma salaatiyaa. Hayyee. Wayii nama iddoo lakkii jirtu. Bishaan uumame yaa Allah. Ittiin deebi'a. Salaanni asii gahee jira. Namni nuti hodhamee osoo hin geenye haa. Maal mana jirta? Salaatu jira, hawwatu jira maal? Odoo jiraatu gaa maal saffise? Mujjaa kana jaaman namni jira gara bitu. Hawwatu jira hawwatu irraa deemta hayi. Boo si harkee jira garuu namarraa dhokattus ilma namarraa dhokattus rabbiidhaan dhokattu. Kanaafuu soomanni rabbiin anaatu galata galchaa rabbiin wanni soomana naa galata galcha jeef maaliif rabbi jechuu soomante namarraa dhokattus rabbiin si harka jechuudha. Ati immoo yoo dhokattee bishaan dhuydees malaaf utuu jirti jiraan jettees rabbiin si harka garuu. Sanna argaa deemee dhugaateeti.
شيء في أمك أما ما تدعوا غريب مسجد قرآن ودم يلا نترى بين ما قبلوا كان دو شو دابنا سيم ترى هاي كيسير أخذت ده وين من كان يا أو ميجايو تاتو هن كوشينا نبافتي وانياتو نلقيت إستاتو أما ما تنقل فيه والله يدوم أماتي فرون كابو يا أو بيرولي أماتي أبسيت مسوما ما لبو ربي برا جزانا غرغن رمضان كي يبد نما برا تاتون أرغن غرو هرغا هانغا ويا غا بشان غرا غوت مصطفى بو ما قولي جبت صرف جبت صلاتين أمي كم يريبتي صلاتين دبني أريد بشان ريب غديك خادو بس صلاتين فكر دو كم صلاتين ريبتي دي بو خير قرآن كره ربي سامدك لا چيسه تو مدل سبحان الله دارا أما دبي براري سيا مصطفى ما كي سوما ندو فجراتي سي في جاول ساي بوتن كيتي اللي خاسيتي خامي كونكو دي سا خانا غرغرا ول كاي كونكو ايه خي دفي فاتو او زين فتما قبل دي سا کوئی کا سجل جسون تمن اخري مون کريو او فران گيت سو نفسو او جران کا سو فيتي او سو کوفتي اچ گوري غرا بوت يو ام با ايتو بات کو ما دي مان جران Agaknya pun capsi, awak nampak saat ini lama jadi cap sasong. Oke. Oh, mungkin tu dun ni ada ni kita soalnya ada cuba jaya bahan najra. Mana jete? Mungkin nak jete. Anta dalai te ilan gana merapat ilan ma dapat cucuk tu untuk pani. Ati fitte saya potong kete jas kurte kakai hau bicai sen tetap sih se. Sahiban kia kami ego mampi tu gaya nak pani. Yom gutu no jimpuran. Gutu yom no jimpuran ibo isan maafi sumana raguru jiran. Aku mampi tu gaya kakak sejarah yero drai. Ilmu makanya sih sejarah. Allah jajai pun makadam mukadda aja. Tapi hari sih kau. So mana dah akan je? Somanni arrabare ta jajjaba arran niin dadhabe soman arran tana akka arrana garre amatu hundar Mahanyatin tu bawa dadhabde. Manyatini. Hai, soman baai takkitti tana kamna akkabitti nyaadde abu harami. Guyyaa dadhaban nyaatan itu makabalan kamal nyaatee kabalta.
kana nyaadde duba kamiin kafala kam kadu futrattiin kafala Menu tadi sih katanya ati. non gizi ati madbaxa dhuftu san cabsitee kafaluu haate loonatu Ani mo laki astaghfirullah. Ani kafalu ayya. Ani bar mu'mina wai. Nama kam nasete sa? Allah nasete. duuba maaliif akkas naan jette reekas taanan eega dalaan ta'in eegaati cabsuun kayin maa cabsinaan jettaan Sena. Waalaikumsalam. waalaikum salaam Keessummaan dhuftee yoo nurra jalli. Use. Jirtan. Waalaikumsalam. Nagaami. Akkam jirti? Marqaana keessanii. Keessummaa biraa geessanii. Gaggeessinee bira. Akka nagaa warraa amatu akkanumatti nama fursiisee sababa dargatu rabbi sinaa taasisu. Akkasitti dhugaa keeti. Bisirraa jaalatu sillee. Isa akkas hin jenne reefu baruggaanii fi Kaatee nama waan fiddooti maal teetteetu mana walaalta. waan nyaataniin fidaaf yaayyee Maal jette sa? Maali muu deemta? Maal jechuu deemta? laa ture haa amma du'aa maqaa dhufneeti. Ati jaalan beektu. Ture. dhuki Keessummaa fiddee fiigta. Bareeda. Bara haree fuutuu nagaraan baane waamaan isinii majeet waan abdii malee. Maal jette qoy naahoo bishaan maal fidii yaa rabbi dadhabbii akkana jirti. Bishaan mana gaanaa fidi bishaan manaa fidi. Maal na himuu edda. Maa witti fattasa kanatti. Maal na himuu eddaa siin jedha. Maal himuu ahoo bar anuma mana keetti dhufu asisaa galtee deebite moo karamaa deebite barsiisa barbaadee manuma keetti dhufu edduu ajaa xiqqoo wayitiif. Bara akkas hin jenne. Reefu hawaasa namarratti sin qaanesu keessummaa irratti jeetti nu sibeete. Ati arra somanaan inni akkam somanaan oreetti kam akkasi qoqqoodha. Bishaan fiddeerta. maal jettan haasaa Maal jette saa bishaan dhugeera. Maali moo dheebuna kana bishaan dhugdu asirraa eegaltee bishaan dhugooti. Maal jechuu beektaa? Asirraa eegaltee laa hangam mareefu nyaannutti bishaan maa fi dhugutu jirtu asirraa wanti takkas jalaaftee jirra. asiriirraa eegale Asirraa jalqabe. Maal Asirraa waan inni jedhu dambaa maal jette saa? Maal jette hoo? Saa geemii taphachuu jirta moo maal hoo? Sabar akkas hin jenne reefu hoggaan ammaa masa dhufsan maa dura jirta. Ana waan dhala dhuftee maati? Hayyi mana dhuftee? Allah Ana moo inni dhufe? us elloowwanni achi dhufteefu sanii fi wanni madbafanna dhuftee akkasi suuta seentee uffuu nyaattee jirta us Kanaafuu ati har'a soomana hin qabdu sin jechuu keenya nuti hawaasa irratti uummata irra sin qaanesu nu hiriyaata irratti jenneeti amma kophaa obboleettii misi. arreelloon nyaachaa wale dhugaa oleemi barna shawwadee Arraba itti deebiin waan akkanaa Nyaannee siin jedha dabal malee. waan akkanaa ganaatti deebiin. Nyaannee siin jedha ati jeteetiin agartee hoo hin kakatta? Akkana agar. Haboo akkas hin jenneetiti hoggaa ammaa maseenti. Tuubboo bishaanii akkamitti akkasi dhugutu. Afaan lulluuqataa rakaa. Afaan lulluuqataa. inni nama afaan lulluuqatuu fi nama dhugodda ollaaleeti Nama soomaatii miidhatis siribaa ka dunqaati man kamanan dhufu argeessa beekan. Akkasiin jee ati ma ifiso billaan. Sigalee nuti harku baannus rabbiin si arga. Rabbiin wanni soomanni anumaa galata galchaa soomana anumaa dhiisaa wanni jeefu rabbiini. Namni dhokatees nama dhagalaa dhokatee nyaachuu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jecha kasoftu nama malee rabbii miti. Ati nama jalaa dhokatte malee rabbii irraa dhokachuu hin dandeessu. Soomana kee lubbu tajaajila dhugaatti himi soomana lekkuma soomaniif ta'u. Kanaafuu nuti na siyaasiidhaan meetiti akkana ta'in si jala. Nuti kalee si agarree yoo arra duraas akkana soomanu jiraatte. Laa akkanatti hin soomanoo hayyi. Arma qofa furteeme arma qofa. Akkanatti hin soomanoo akkanumaan soomaa eebbi uzu bidla. Kanaafuu arma qofa furteeme Garanna dhukkuba yaasaa bu'aa isii himee isaan garanna yaasaa yudurumaa irraa iyyuu iraaba si nyaannee dawaan garanna dhukkuba. dadhabdee furtee jechuudha. Na dhukkubaa siin jedhaa. Akkas taanaan rakkoon qabu guyyaa si dhukkube furtee guyyaa kaan qadaa baasus rakkoon qabu garuu ittiin deebiin. Akkasiin hin jenne guyyaa si dhukkube qadaa baafta jechuudha. antu bee waan inni dhukkubee Si dhukkubni wallan dhiisi rakkoon qabu. Galatoomi galatoomeetis. Illaa nuti ennee himu jirtaan asirraan faamii malee reefu. Atis galatoome. Khalaas amma niin kaaniiti. Deemi. Hagaruma isinitti muufi. Rakkoon qabu deemi. Nyaadhu kan Jiraadha. Laa amma barra Oolu salphiftee.